Yoo yaa zirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii firii jalatti argamtan hundumti keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa teessanii addunyaarra teessanii nu hordoftan hundi keessanuu baga jiraattan akkam jirtu siniin jecha hundumti keessanuu nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa siniif haa ta'u. Asumaanis ayyaanni gannii biyya nuti jirrutti jammarameetu jira baga geessanii siniin jedha lammii koo marti keessanuu warreen amantaa biroo taatanillee akkasuma baga siniin ga'een. Nageenyi siniif haa ta'u siniin jecha obboleeyyan kiyyaa har'a viidiyoo ajaa'ibaa ta'e tokko na ajaa'ibe baay'ee siniif qabadhee dhufee jira. Obboleeyyan keessanii sheer godhaa viidiyoo kana bira hin darbiina siniin jechuu barbaada. Dogoggora qubee tokkootiin dogoggora habbaa tokkootiin ajjeefamaati jirra waan ta'eef irraa of eeggachuu fi irraa barachuun nu barbaachisa. Obboleeyyan koo viidiyoo kana bira hin darbiina siniin jechuu barbaada. Wanta nu fayyadudha. Asumaan gara viidiyoo keenyatti adeemnu. Viidiyoon keenya hiriyaa koo tokkotu akkasii jedha. Hiriyaan koo tokko nama baay'ee wal jaalatanii akka malee baay'ee namni jireenya jaalalaa keessatti namni waliin lolle hin jiru. Walli walitti hin mufamnes hin jiru jechuudha. Abbaa manaas ta'ee haadha manaas ta'ee jaalallees ta'ee namni walitti hin mufanne tokko hin jiru. Garuu immoo namoonni kun lamaan yeroo baay'ee wal jaalatu waggaa baay'ee jaalala keessa turanii jireenya keessa galanii gaa'ela keessa illee galanii gaa'ela keessatti osoo waliin jiraatanii guyyaa tokko ganama ka'anii osoo balbalarra taa'aa jiranii miseejjii wayii abbaa manaatiif dhufee fi miseejjii suni gaafa abbaa manaatiif dhufu miseejjii sana yeroo laalu miseejjii suni akkas jedha. Hiriyaa miseejjii sana kan ergeef immoo hiriyaa isaati. Hiriyaan isaa suni akkas jedha. Kaleessa manaa dhufee tananii manaa si dhabee haadha manaa keetti fayyadamee deemee jedha miseejjii sun. Miseejjii sana yeroo laalu abbaan manaa ishee suni baay'ee rifatee baay'ee danaggatee owwallaalee achumatti haadha manaa ishee harka naasuutiin inni rukutee wanta haaree jiruu fi haariidhaan achumatti dhahee ishiin achitti gaggabdee innoo ishee ol qabee achi qabee as qabu ishiin of hin beektu. Baay'ee tokko na'ee achuma osoo wanti jedhu miseejjiin kan biraa dhufee fi miseejjiin kan biraa yeroo dhufuufu hiriyaa koo kan baay'ee si jaaladhu kan baay'ee si kabaju dhiifama naa godhi haadha manaa kee jechuu osoo hin taane chaarjarii kee jechuudhaafanii haadha manaa kee jedhee dhiifama naaf taasisii jedhe. Ani wanti isiniif jechuu barbaadu obbolaayyan kiyya obboleetti kiyya obboleessa kiyya maaloo maaliif dogoggortu? Maaliif muddamtu? Jireenya keessan keessatti nama biraa miti kan isiniif jiraatu. Sin lamaan ofii keessaniif jiraattu. Abbaa manaa fi haadha warraa jechuun maaliif ree? Erga jecha hiriyaa keessattuu hiriyaa ofii dhiisaatii abbaa akkamittiin haadha manaa fi abbaa warraa jidduu unkaan hiriyaa dhiisaatii haadhuma keessan iyyuu akkamitti galchitu? Nan beeka jireenya kana keessatti jireenya dachee kana keessatti haadha ofii aan akka maatii ofii namaaf yaadu hin jiru. Hamaa keenya hin jaalatanii gammachuu keenya jaalatu yeroo hundayyuu kana nan beeka. Garuu immoo jireenya gaa'elaa keessatti gaa'ela jechuun maatii keessi guddise jireenya kee hunda dhiisteetu abbaa manaa keetti dhufte innis immoo ishii dhiiseetti itti dhufe akkamittiin dogoggora tokkorratti haadha manaa ofii lubbuu dabarsa. Dogoggorri suni kanan jedhu akka kiyyaatti dogoggorri kun dhuguma dogongorame moo wanta haqqadamee too beekuma raawwatame jedhee isinitti fakkaata. Kanaaf ani kuni shakkii keessa na galche. Maaliif dhugaadhas jedheen fudhadhu ta'uus danda'an jedha. Ilmi namaa duruu dogoggoraa qubeen ammana dogoggoramu maali? Daqiiquma sana keessatti immoo dhiifama hiriyaa kiyya jechuun hedda haati manaa ishii lubbuun dabarteetti. Ishii lubbuun ishii darbe ishiin homaa hin jirtu. Kan darbe deebisuun Oromoon akkas jedha. Bishaan yaa'ee darbee waliin deebi'u boodarraa kanumaaf ol qabannaa jedhe. Garuu immoo lubbuun ishee sun darbe sababa malee ani wanti isinii jechuu barbaade waan biraa miti. Obboleeyyan keessaniif sheerii godhaa viidiyoo kana. Wal jajjabeessa wal bira dhaabadhaati sheerii waliif godhaa bira hin darbiina dhaggeeffadhaa yoo dhaggeeffattan homaa hin taatan hin miidhamtan waan ta'eef obboleetti koo obboleessa koo hin muddamiin qas jedhe. Hamaashis abbaan fedhe sitti haa himu abbaan fedhe hamaashis sitti haa dubbatu isas taanaan ishiis taanaan obboleetti koo obboleessi koos taanaan qas waliif jedha waliif suuta jedha waliif hubadha. Jechi kun dhugaallee yaa ta'u ishiin ramaaf hin hubanne haadha manaa isaati guyyaa tokko waliin lolle
guyyaa tokko jireenya isaanii keessatti rakkoon hin uumamne har'a ani maal taanan ani maal ishiitti hirribnaan deemtee nama biraa faana ciistee jedheetu hin gaafatu sammuunsa xiqqoomarree hin hojjetu akkamitti maal Oromoo kiyyaa lammii tiyya saba kiyyaa hin muddamiinaa suutuma jedhaa waliif hubadhaa wal barsiisaa wal bukkee dhaabadhaa wal gargaaruun hanuma jirudha wal balleessuu miti. Namni tokko wal jaalatee ilmoo tokko otoo walirraa qabu jecha hiriyaa tokkootiin jecha harmee keetiin maaliif haadha manaa kee irratti harka kee fudhatta? Nutis immoo taanan shamarran jecha nama tokkootiin dhumne abbaa manaa keenyatti maaliif wanti jenne tahuu hin qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa of eeggadhaa. Waliin gufachiisinaa, waliin kuffisinaa. Harka tokko taa'aa jiraadhaa. Akkuma jaalala keessa wal jaalattanitti jiraadhaa. Namni tokko dhufee isiniif hin jiraatu jireenya keessan keessatti. Ofii keessaniif jiraattu. Haadha manaa fi abbaa warraan ofiif jiraata malee. Ookin obboleetti kiyyaaf ofii obboleessa kiyyaa oofin haadha kiyyaa ookin abbaa kiyyaa miti kanan jiraadhu. Abbaa kiyyaa miti kanan jiraadhu. Abbaan kun na dhalcheera. Nin beeka haadha nin qabaa. Na guddisteetti akka gaariitti akkan jiraadhu. Nama biraa ta'eera. Isa faana gaaraan jiraadhu foonsaa tokko ta'eetiin jiraadha. Har'a akkamittiin isaan waliin isa dabarsine sana hunda dagannee har'a jireenya keenya balleessina waan hin taane keessa akkamitti galla maaliif wal shakkina jecha namaatiin jecha namaa fudhachuun gonkumaa barbaachisaa miti ilmi namaa kan ofiif jiraata malee jecha namaatiin miti kan jiraatu akka kiyyatti jechuudha wal kabajuun wal jaalachuun hanuma jirudha eenyumtuu wal amanuun barbaachisaadha eenyu dhufee habaluun har'a ani har'a osoo tokko dhufee abbaan manaa kee akkas godhe ijaaniin arge akkas godhe jedhe deemeetu abbaa manaa koo yookiin dhagaatti fudhadhuu yookiin dhagaatti darbachuu yookaan hittiyyuu yookaan waa'ee isaa baasee odeessuun qaba hin qabu wanta sana ta'eef beekuun dura barbaachisaadha namni kun maaf akkas godhe anis taanan nama dogoggoruu hin danda'a maafan akka dogoggore sana inni naaf hubachuu qaba naaf beekuu qaba anis immoo wanta inni dogoggoreef inni ilma namaati sammuu qaba waan ta'eef waan isa dogoggorsu hin beekamu yookiin waatu na biraa hir'ate ookin jireenya isaatu hin taane wayiifuu dogoggore yoo si dogoggore maaltu ajjeechaa si geesse yoo si jibbisiise biraa deemuu hin dandeessa ilmi namaa kan wal jaalate jaalalaan waliin jiraata malee yoo wal ajjeese miti kan gammachuudhaan jiraatu gammachuun jiraachuu yoo barbaadde yoo shiishaana jiraachuu hin barbaanne ajjeecha maaltu nama geesse gargar ba'uun kun hin jira gargar ba'uun hin jira gargar ba'anii jireenya ofii gammachuun jiraachuun hin jira jaalalaaf kabaja wal geggeessuun hin jira garuu lubbuu walii dabarsuun maali yaa obboleeyyan ko maali saba koo yaaddanii namni umurii guutuu wal jaalatee jecha qubee tokko dogoggora qubee tokkootiin lubbuu walii dabarsu hin jira jettanii yaaddu baay'ee ulfaataadha akka kiyyaatti ulfaataadha kanaaf obboleeyyan ko viidiyoo kana yoo jaalattan laayik sheer godha sabiskiraayib godha warri maatii keenya hin taane maatii keenyatti dabalama nu waliin taasisaniin jechuu barbaada yoon dogoggore asirratti dogoggora kun of kalchaa sinin jechuu barbaada yoo dogoggorri jiraate immoo koomeentii naa kaa'i yoo gaaffii qabaattan immoo na gaafadhaa'i viidiyoo biraatiin akka isinii dhufu abdii guddaan qaba sinin jechuu barbaada obboleeyyan koo hedduu galatoomaa adaraa keessan sinin jedha obboleeyyan keessanii sheerii godha bira hin darbina viidiyoo kana namoonni dhagaanii irraa barachuu qabu irraa hubachuu qabu muddamuu hin qabnu dubartiis taanee dhiiras taanee muddamuu hin qabnu nu barbaachisaa qas jechuun walii hubachuun walii yaaduun hin jira waan ta'eef hin muddamina hin dogoggorina obboleeyyan namni duruu dogoggora garuu dogoggorri hammana baay'atu badaadha lubbuu walii dabarsuun akkasittiin ta'uun hin qabu waan ta'eef hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaatti naa turaa